akkuma beekamu Isaaq Zeenuun waliin biyya baqaa keessa ture artistii kan keenya jaallatamaaf kabajamaadha guyyaa hadhaa isa gammachiisuuf asitti argamna turiitiin kan keenya isin waliin haa ta'u faddal galatuma isoo bakka deemtullee rabbi si milkeessu baga gammadee sin janna surprise gana walumaan ga hordofne waan ta'an waan jiru waan ni ta'u walumaan ilaalla inshallah kabajamtoota hordoftoota keenya artistii Isaaq Zeenuu biyya baqaa irraa gara biyya sadaffaa deemuuf carraa ba'ee jira kana boodas nuyi surprise dhaan isa bukkee dhaabbannee isa gammachiisuuf jirra garuu inni wanta kana quba hin qabu yeroo dhufee argu waan inni jedhu ammallee hin beekne nu hordofaa walumaan ilaalla Kubanaji'a Gamachun Kami mana jiru Iftu tubaha Galgala Gamachun de nayana ya gamachu de chanutei fina fi fayan wajinis baga dufte kotu asjehi baga dufte kotu asjehi Gamachun de nayana ya gamachu de chanutei Gammachuun fedhii mararee jireenya lubbuu jijjiire adilliin irra daraaree abaaboon irra daraaree gammachuun fedhii mararee jireenya lubbuu jijjiire. Gamachun de ayana ya gamachun de chanutei ulfina fi fayan wajin bagadufte kotu aste bagadufte kotu aste Wadiyon hadaf mar'ata Ali birran mal dubbata Yo darare Kalbi tulata Onne tulata Yo darare kalbi tulata Wadiyon hadaf mar'ata Gadan mal dubbata Gamachun de ayana ya gamachun de chanutei ulfina
Ayyee ammaan tana sagantaa keeka murree geessinee jirra. Amma sagantaa kennaati. Kennaa yeroo isarraa fudhateeti. Kan walitti deemnu isaa hanga dhuma sagantaa keenya nu faana turan afeerra keenya. Kennaan amma Dr. Aslii bira jiru. Obboleessa keenya isaa guruppii sagantaa kana qopheessanii jiru yookaan hiriyoota isaa jechuudha. Kunni kennaan as keessaa kan waliigalaati. Maal akka ta'e ni ilaalla nu faana tura. Carraa karaadhaan illee warra Ameerikaa deemuu fi miidiyaa Forex Entertainment carraa maayikii isaa afaan bira nagahuutti baay'ee gammadeera. Kennaan kun hiriyoota artist Isaaq Zeenuutiin kan qophaa'e. Ijoolleen kun dhugaa dubbachuu yoo ta'e waggaa afuraffatti mana kanatti deebi'ee dhufanii gaafa Isaaq biyyarraa dhufullee biyya jiraachuu dadhabee hiriyoota guyyaa sanatti ifaajanii Saharaa Suudaan keessan haga asiitti fidanidha. Mannis mana kana nuti yoo abbaan callisellee karamaa wadala harree ta'e nama hin beeyna nama doktoraa waan taane waa hunda hin beeyna. Hiriyoonni kennaa kana qopheessanii hiriyoota gaafa rakkollee wajjin turan biyyarraa kaasanii akkasitti mana kana fidanii ani waggaa afuraffaa gaafa isaa qas dhufetti mana kana deebi'ee dhufe jechuudha. Dhuga moosama isu innaa kanaafi hiriyoonni Isaaq galatooma ulfaadha ijoollee shanan gibe an beeku seenallee keessa jiraachuu Bannee laala. Seenaa qofa keessa jira. Isin yaaban moo haadhiitu yoo Haabanamu. Sambaran bana. Raasu ikfa of yaabanota. Esh. Achara kan. Bane. Hayyee dhugaa dubbachuuf taanaan jecha naanqataa an kanas eegeen beeku akkuma Asliin jedhe mana kanatti simatame hiriyoottan koo kanadha kan na simatanii biyyan beeku naman beeku waa hunda na wajjiniin ta'anii karaa kanallee an akkuma nama jaamaati kan karaa natti agarsiise jira kan na wajjiniin cinqamaa tures jira biyya kana keessattis baay'ee kan na wajjiniin dhaabbataa tures jira galata guddaan isiniif qaba wallahi waan jecha waan isiniin jedhee isiniif ibsuun qabu. Wow. Koti bagadati. Tubaha galgala urjinata. Gammachu. Okay, aku marga jirtan hiriyoonni isaa uffata abbaa gadaatiin artisti Isaaq Zeenuu good luck isin giliffaan jedhamu karaa nagayaa isuu kennanuu deemi biyyeen Ameerikaa qabaa jiran jalatti biyyeen Ameerikaa amaanaati haa baattu yoo achi deemtelee nuun dagatini akka duraan doolaara qofa erguu miti nama shan barbaadii nuu farramii ergaa jedhu qabanatti fakkaata uffanni kun atillee ka obboleewwan kee kun akkasitti nu barbaadu biyyarraa agasii ispoonsara siitanii asirraa Ameerikaa ispoonsara isa waan ta'eef gaafa achi dhaqxe artistii arfan tokko waliin qabii fi yoo sheetichuma kanallee baaftee innaa kanuma isu kenna carraa gaarii siif haa ta'u ardiin Ameerikaa siyaasii mattu karaa nagayaa deemi hiriyoota kee jaalattoota kee firoottan keellee warratti jaalattu kaachi jiran nagaa rabbi isaa geessu kaasitti afaniin mootu sidillila godhe duubarraan haa takattalchiisuu dhaamsuma jedhu qaba akka soddaa keetii tokkotti thank you so much. Kennaa biraattu hafee jette obboleettiin tana kunillee abanamu seen yeroo abanamu. Isa qoy sirba dhiisi siin jechuu diya. Wow. Itu berita. Wallahi itu berita. obboleessa keenya Isaaq Zeenuu baga carraa biyya sadaffaa argatte nagaan deemisiin jenna safe flight accounting kiyammoo messenger si ergee jira isuma duriisan Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arraan tana qophii addaa tokko qabannee akkuma duratti argaa turtan arraan tana gaa surprise nama ajaa'ibaa tokko goonee turuu keenya kan yaadatamudha ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira akkuma beekamu Isaaq Zeenuu waa'illee keenya kan Forex Entertainment irraa yeroo dheeraadhaaf waliin hojjechaa turre yeroon gahee osoo
garaan addaan nu baatin karaan addaan nu baatuuf deema akkasuma gaa irraan tana guyyaa hiriyoonni isaa yookaan ijoolleen naannawa dhaloota isaa yaamanii asitti akkuma isin gartan san sarpiraayiz godhanii turanii sarpiraayiziin qaareef waliin daawwanne sanii amma immoo namoonni isa beekan keessattuu biyya baqaa kana keessa yeroo dheeraa waliin turan maal isarraa beekan Isaaq Zeenuu nama akkam isin sooshaal miidiyaa irra beektanii lafatti hoo Isaaq Zeenuu nama akkam amala akkam qabaa wantoota akkamii keessa ceheeti as gee waggoota as jiraate almost gara waggaa afurii as jiraate keessatti nama akkam akka ta'e akkasuma namoonni biyyatti beekan illee as keessa jiraachuu malanii amala isaa bu'aa fi bahii isaa akkasuma mudannoo fi muuxannoo waliin qabanirraa waan nuuf qoodan qabanii kanarratti yaada gaggabaabaa namoota asitti argamanirraa fudhanneeti walitti deebina hanga dhuma sagantaa teenyatti nu waliin turan ammas irra deebine afeerraa teenya. Egaa daawwattoota keenya yaw Isaaq artistii jabaa nuti jimma biqilchitee addunyaaf gumaachitee isaa gaaf biyya faranjii deeme akka kiraa manaa nan dagannee jette hati seenaa kun ergaa irratti natti keetii muka egaa Dr. Asli kahon ka haadha seenaati kiraa manaa akka nan daganneen ati hoo Isaaq Zeenuu akkamitti ilaalta mee waa'ee Isaaq Zeenuu gabaabsi nu ibsi. Yaw Isaaq nama gara laafessa nama waa mataa laafu nama yoo waa rakkatellee rakkoo ofiin himanne baga rabbiin carraa bareedaa biyya caaltu የዓለም ጥግ ሳማሪ ፋንጀር እንኳን ንግግር በጣም ከባድ ነው ሞሶ ኦሮሚፋት ስኒክ ሁንድ ከሰኒን ቦተን ከናፍ biyya caaltu አሜሪካ በገረብ ሰገሰ ቢዮን biyya አሜሪካ አማና ኢሳሃባቱ ወያዱ መጀሩ galatoomaa Dr. Asli Wallaahi carraan kun sii ba'uu isaatti baay'ee sii gammannee jirra. Rabbiin si milkeessee yaada muraada kan kee siif guute haadha abbaa kan kee jaallattu sanaan wal si haa ga'u kaayyoo kan kee rabbiin galmaan siif haa ga'u. Waa baay'ee dubbachuun barbaadu Isaaq nuuf waa hundaa artistii kan keenya biyya baqaa keessa taa'ee asitti hojii baay'ees Oromoodhaaf hojjetaa ture. Amma immoo baga rabbiin sirraa guute yeroo gabaabaa keessatti karaa gaarii bakka deemtutti rabbiin si haa milkeessu. Isoyyee yaani ani gaafa beekuuti nama kabajaa namaa qabu na wallahi laazim Isaaq kan jedheen isin jechuun qabu nama ulfina namaa qabu nama kaayyoo qabu wallahi baay'ee si gammadee gaafuma dhagahu gammadee akkuma ofii kootii baheen si gammadee rabbi immoo asii baatee gaafa achi deemtee milkooftee bakka niyyatti akka geessuuf si yaada. Duraan dursoo isuyee baga gammaddee waa'ee Isaaq dubbachuun dhugaa dubbachuudhaaf natti ulfaata. Biyya baqaa keessa taa'ee aartii Oromoo guddisuudhaaf ganamaa galgala nama olkee taa'uudha. Nama gaariidha akkasuma amala gaarii qaba. Nama if caala namaaf yaaduudha. Nama akkanaa kanaaf dhugaa rabbii gammachuunis gaddiinis natti dhaga'amu jira nama akkanaaf biraa dhabuu keenyatti garuu baga gammaddee siin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii aartii Oromoodhaaf fedhinnaan ati qabduu fi akka ati biyya baqaa keessatti ta'uu jirtu waan arkuuf hedduu dhugaa rabbii hedduu si gammadee baga gammaddee siin jechuun barbaada. Filtariin jira garuu. An dhugaa dubbachuudhaaf isoo maal akka jedhee isa ibsuu hin beekanini. Isaaq nama jabaa Oromoon qabdu keessa nama tokko gaafa biyya isaa biyya abbaa isaa jirullee jechuudha osoo jiraachuu iyyuu danda'u jechuudha roorroo saba isaatii fi waan obboleeyyan isaa haadholii teennaa irra ga'u jechuudha arguu dadhabaadhaan biyyarraa bahee dantaa lubbuu fiitii jiraachuu dadhabeetiin osoo hin taane dantaa saba isaatii biyyaa bahee haga biyya kanallee dhufe akkasuma Isaaq jechuun ani odoo ibsi waan takkaan nan jedhani waan isa ittiin ibsu hin qabu akkuma maakiin jette ana gaddillee na dhagama isa biraa dhabuu kootitti garuu ammoo biyya baqaa keessa gatii jiruuf baga rabbiin biyya carraa biyya sadaffaa isaa kennan jedha isoo ko waan ittiin ibsu jedha. Duraan dursee obboleessa koo Isaaq Zeenuu baga gammaddee anillee hedduun si gammadee osuma bakka na gaddisiisu baay'ee si gammadeera baga rabbii bakka kanaan si ga'ee nama wal dagatu rabbi nuun taasisinii naman hedduu kabaju naman hedduu jaalladhu
gara waggaa 5 wala waan jaa'u akkasii guyyaa tokko waan badaa sirraa argee hin beeku. Obboleessa koo qaalii kabajamaa namaa baga gammaddee rabbii ija nagaatiin wal agarsiisu ayyee nagaan karaa nagaasiif ta'uu jedhee Isaaq baga gammaddee an dubbachuu hin danda'u siniin jedheera. Maaliif namni tokko gaafa nama biraa deemu baay'ee namatti dhaga'ama. Akka carraa ta'ee seenaa isaa bara kana keessa guyyaa dukkanaa wayii ture. Akka carraa bakka ittiin barreesse barreeffama kana sekoondii ittiin fudhanne dhugaa guyyaan sun ulfaataa ture garuu bakka guyyaan jireenya koo keessatti hin daganneedha. Kanaaf waa isaa dubbachuu hin fedhu. Baga gammaddee ati maalillee taatu yoomillee an gaafa duraas obbolummaan si baree yoomillee obboleessa kooti waan fedhellee ta'u dhugaa ati obboleessa kooti darbitee immoo wanti hundiyuutu jiru bara kana keessa addatti bakka obboleessummaan dhugaa wajjin dhalachuu qofa akka hin taane naaf mirkaneessite galatoomii wanti nu siif goone kun immoo si madaalu jimmaan keessaa waa'een aartii yeroo ka'u nama kamiyyuu Isaaq sammuu keessa nama dhufa yeroo ammaa kanaa jechuudha. Isaaq jechuun nama ofiif dhiisee amma maakin jettee kaata nama ofirra namaaf yaadu tarii namni isa hubachuu dhiisuu danda'a. Garuu nama ofirra namaaf yaadu galatoomii siin jedha obboleettii kee shukriyaa. Bismillah obboleessa keenya Isaaq Zeenuu baga gammaddee jiruu baqattummaa rabbiin baga sii guutee si jaallannaa si kabajna ati nama gara laafessaa biyya kana keessatti rakkoo gadadoo hundayyuu nu wajjin dabarsite ammas immoo bakka dhattutti rabbiin waan gaarii jiru gaarii keessa si haa jiraachisu gammachuudhaan nu deemii siin jenna galatoomii warra kana qopheesse immoo baay'ee siin galateeffannaa obboleettiiwwan keenya ulfaadhaa obboleessa keenya nu kabajdanii akka kanatti sagantaa bareedaa kana qindeessitanii nu waamuu keessanii baay'ee isin galateeffannaan isin jedha isuu baga gammaddee karaa nagaa nu deemii isin jedha. Kabajamoo obboleessa keenya artiist Isaaq Zeenuu baga gammaddee baga wajjin gammanne baqattummaa kana keessa carraa biyya Ameerikaa fudhattee deemuu kan keetii baga gammaddee jecha ittiinis ibsinu hin qabnu. Isaaq jechuun hanga muraattee gandaan kutaadhaan nama ol qoodee hin beeku. Nuti jecha ittiin ibsinu tokkollee hin qabnu jechuudha. Jaallatamaaf kabajamaa keenya baga gammadee jechuu barbaannaan. Duraan dursee artisti keenya Isaaq Zeenuu baga rabbi si gammachiisan jedha. Hundumti keenya iyyuu baay'ee si jaallannaa baay'ee si kabajnaa. Baga rabbiin guyyaa gammachuu keetiitiin si ga'een siin jedha. Obboleessi keenya Isaaq Zeenuu baga gammaddeen siin jedha baga rabbiin carraa kana siif kennee ammas bakka ati jirtu maratti rabbiin si faanaa jiraatu rabbiin nama maatii kee hundaa waliin illee gammadee jiru gaarii jiraatu siif haa godhuun siin jedha obboleessa koo qaalii baga gammaddee baga gammaddee. Egaan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkuma agartan kana obboleessa keenya Isaaq Zeenuu yookaan artist gaazexeessaa Isaaq Zeenuu imalarra jira. Kanaaf egaa hawwii gaarii isaaf qaban hiriyoonni isaa kanneen biyya tana keessatti bu'aa fi bahii hedduu wajjin dabarsan akkasuma akka maatiitti wallaalan jechuudha. Irraan tanaa qophii kana fakkaatuuf si qopheessanii fi nullee akka Forex Entertainment itti nu yaamanii qophii kana fakkaatu obboleessa keenyaaf qopheessuun akka nama Forex Entertainment kabajee asitti yaametti ilaalla. Maqaa Forex Entertainmentiin hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa jenna. Artist gaazexeessaa Isaaq Zeenuutiin ammoo bakka deemtu hundatti milkaa'ee mukaa fi citaa rabbiin nyaata siif haa godhu. Tole Isaaq Zeenuu har'aan tana bakka kanatti affeeramee qophii kana fakkaatu irratti argame obboleeyyan isaatiin bakka kanatti surprise yookaan affeerraa isaanii kanarratti argamu kanaaf waan itti dhagahame xiqqoo nutti himu maaltu dhagahame. Dhugaa dubbachuun ni ulfaata. Anaaf jarri kun maatii kooti. Biyya kana mana kanatti gaafa jalqabaatti simatame
warrina simatanis isaanii. Biyya kana akkuma duraan jedhe karaan beeku, naman beeku, jaralleen beeku. Qaamaan takka jaraan wal argeen beeku. Hanga ta'e shukuriyyaadhaan sooshaal miidiyaa irratti wal beekna malee faateedhaan namoota kaan hin bareechi wal hin beeku. Qaamaanis wal hin beeku. Rabiuun abbaan mana kanaatti wal hin beeku. Firanaa ta'anii waan barbaachisu hundasaa sadarkaallee yeroon karaa dhufutti qabamee jennaan akka mana hidhaa hin seenneef halkaniif guyyaa turre finnaa wajjiniin nama cinqamee biyya kana na fide waan ta'eef kan jara jecha ittiin ibsadhu hin qabu. Sagantaa akka kanaa immoo naa gochuu walumaa galatti isin anaaf akka namaa qofa osoo hin taane faamilii kootii waan an qabu hunda biyya baqaa kana keessatti haadhaaf abbaa kan koo caalaa isinittan obsaa baay'een isin jaalladha galatoomaa. Yaa namni hunduu yaada ofii kennatee jira. Anis Isaaq Zeenuu biyya kana dhufee akkuma xiqqoo turee wal barree inni dhufee jechuudha. Anis dura kaas turee jira. Isaaq Zeenuu jechuun kan nama gaariidha. Nama mufachiisteetu sitti hin mufanneedha. Yaa waan amma akkanatti ni malee anuu mufachiisee ni jira. Garuu manatti mufanne osoo anatti akka isaas nitti dhusu ture. Inni garuu waan san salphisee ilaaleeti osoo homaa wanatti mufatin wajjin hagana wanti jennee walumaa galatti Isaaq Zeenuu nama gaariidha. Nama kana maaliin beeyta waan akka amala waan tokko laaltee wajji haasooytee itti dhiyaattee nama kana adda beeyta. Innaa Isaaq Zeenuu jechuun nama hedduu gaariidha. Hedduus isaaf gammadee jira carraa kana argatee inni biyya kana biyya baqaa kana keessaa bahee biyya sadaffaa achi deemuu isaa anaaf gammachuudhaaf baga gammaddee siin jedha Isaaq Zeenuu. Kanuma yaadni kiyyaas galatooma isinis warri Forex Entertainment. Biyyattii ati itti deemtu lafaa fi biyyoon bishaanii fi qilleensi biyyataniis hasimatu waa yaadde hunda milkaa'ee imala gaarii siin jenna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.